Raadiyoo Simbirtuu. Kamisa caamsaa 14 bara 2015 torbee har'a deebinee wal agarra jennee nagaa walitti dhaabnee gargar ba'uu keenya ni yaadanna. Akkuma waadaa galetti kunoo saatii keenya eegne qophii simbirtuutiin isin eegaa jirra. Akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya bakkaa fi haala jirtanitti nagaan keenya kabajaa isin haa ga'u jenna nageenyi badhaadha. Qophii keenya irraa akkuma yennaa kaanii oduudhaan tokko jennee eegalla. Oduuttaan sinee sirba tokko kan isin bohaarsa jennu gurra isin buufnee gara qophii imalaatti dabarra. Qophii imalaa irraa keessatti keessummaa tokko qabna. Maqaa fi waa'ee maaliirratti akka xiyyeeffatu wayituma sagantaan sun ga'u gurra isin buufna. Maarree nu waliin turaa jechaa amma gara oduutti dabarra. Irra deebi'ee akkam jirtu jechuudhaan oduu isinitti hima. Itoophiyaa fi Sudaan kibbaa hidhata isaanii akka cimsan walii galani. Marii guyyaa lamaaf Juubaa keessatti erga godhatanii booda qondaalonni Itoophiyaa kaleessa Finfinneetti deebi'an hidhata daldalaa hojii tikaa fi daangaa irratti nagaa buusuudhaaf waliin dalagna jennee walii galleerraa jedhani. Maddi keenya immoo jilli abbaa duulafaa keessatti argaman sun kibbi Sudaan mormitoota Itoophiyaaf bakkaa fi deeggarsa akka hin kennine gaafatanii galani. Yoo Sudaan kibbaa adda bilisummaa Oromoo fa'iif dahoo dhorkatte ibsaa ijaarsa karaa fi maallaqa tolaan Itoophiyaarraa argatti. Godina Arsii fi Arsii dhiyaa keessatti miseensotaa fi deeggartoota Koongireesii Federaala Oromooti kan jedhaman Oromoonni hidhamaa jiru. Maddi simbirtuu Baatuu fi Dodolaa bakkoota Koongireesii Federaala Oromoo duulana filadhaa cimaa godhaa jiramu naannoo sana keessatti hidhattoonni mootummaa Oromoota hidhaa jiru. Sababni itti kenname immoo ni jeeqxanii kan jedhudha jedhame. Maddeen kunneen akka jedhanitti reebbichaanis jira. Haga ammaatti lakkoofsi namoota reebamanii sirriitti beekamuu baatus Dodolaatti namoota 4, Shashamanneetti namoota 2, Bulbulaatti namoota 3, Baatuutti namoota 2 hidhamaniiru wixata darbe. Mootummaan Itoophiyaa karaa baaburaa Finfinnee, Amboo, Jimmaa fi Baddallee geessu nan galchaa jedhe waggooti 3 dhufan keessatti. Muummichi ministeera Hayilamaariyaam Dassaalenyi fi pirezidantiin Oromiyaa Muktaar Kadir kaleessa Ambootti dhagaa bu'uuraa yeroo kaahan kanaaf uummanni Amboo dhaabbata dimokiraasummaa uummata Oromoo Addawaawii akka filatu gaafatani. Karaan baaburaa waggaa 3 dhufuu kana keessatti ijaaramuudhaaf jedhame kun Finfinnee irraa ka'ee sabbata Amboo, Ijaajjii fi Jimma keessa bahe Baddallee ga'a. Karaan baaburaa mootummaan Itoophiyaa amman ijaara jedhee karoora qabate kun Wallagga hin ilaallatu akka madda simbirtuutti. Heddumina isaatiin Afrikaa irraatii tokkoffaadha kan jedhame dilbiin warqee naannoo Beenishaangulitti argame. Siqiyaan Matakkal kun kan inni kenname immoo Sheek Alaamuddii. Midrookiin siqiyaa sana bara 2015 hanga bara 2020 jidduutti baafachuudhaaf qarshii Itoophiyaa biliyoona 4,200 ramadee itti bobba'eeraa jedhan Sheek Alaamuddin kamisa darbe hoteela isaanii Sharaatan Finfinnee keessatti. Oromiyaa keessatti kan argaman kuusaa laga Dambii fi Saaroonitti dabalame kuusaan amma Matakkalitti argame kun isa sadaffaa ta'uusaati kan Alaamuddiitiin to'atamu. Gamtaa Afrikaatti bakka bu'aa Eertiraa akka turan hirkannaa siyaasaa Itoophiyaa gaafatani. Gamtaa sana keessatti biyya isaanii bakka bu'anii gannajaaf kan tajaajilaa turan Ambaasaadder Mohaammed Idriis biyya keessatti hacuuccaan uummata kiyyarra ga'u wanta daangaa dhabee fidhan ganee jedhanii kibxata darbe Finfinnee keessatti. Mohaammed Idriis miseensaa fi qondaala adda haqaa fi dimokiraasii uummata Eertiraa bara dheeraa turani. Kanarratti mootummaan Eertiraa wanti jedhen dhagahamne deebii kennuudhaafis argamuu hin dandeenya jedhe Reuters. Ganuu isaanii kan hime jalqaba televezyiinii Itoophiyaati. Oromoo hidhuu zaliila irraan ga'uu fi suukanneessuun Itoophiyaa keessatti itti fufee jira jedhame. Liigiin mirga dhala namaa kan gaanfa Afrikaa eebila 20 bara kanarraa eegale mootummaan Itoophiyaa Ambootti Oromoota deeggartoota mormitootaati ittiin jedhee shakke ajaja mana murtii malee qabee isaaniidhaa jira jedhe. Jaarmichi sun ibsa caamsaa 7 bara 2015 baaseen yuunivarsiitii Amboo fi manneen barnootaa sadarkaa lammaffaa Amboo qofaa keessaa barattoonni Oromoo 50 ol ta'an hidhamanii 20 immoo akka malee reebamanii mana yaalaa Amboo seenanii jiru jedhe.
Mootummaan sun bakkoota dhoksaatti nama qabee hidhaa kan jedhe liigiin kun sababa kanaan kan ka'e maqaa namoota hidhamanii guutummaa guutuutti argachuun rakkisaa ta'uu addeesse. Ta'us immoo akka fakkeenyaatti Birataa Urgeessaa Dammanaa, Magarsaa Mashashaa, Biraanuu Dirribaa, Geetaachoo Gadaa, Taarikuu Dhibbisaa, Abdataa Ollaansaafaa kan keessatti argaman maqaa barattoota Oromoo 20 kan hidhamanii baaseera. Gabbisee Simee, Mootummaa Kumalaa, Badhaasaa Gurmoo, Raajii Qajeelaa fi Fayyeeraa Baqqalaafaa warra 20 reebamanii mana yaalaa Amboo keessa jiru kan jedhame keessatti warra argaman maqaa isaanii eereera. Jaarmiyaan kun haalli hidhamtoonni sun keessatti argaman baay'ee kan isa yaaddeessu ta'us ibseera. Dhumarrattis waraanni Burundii kaleessa pireezidantii biyyattii fonqolchuusaa beeksise. Pireezidantii Nkurunziizaan walga'iif Taanzaaniyaa wayita deemanittidha waraanni biyyattii aangoorra ka'uu isaanii kan beeksise. Nkurunziizaan immoo ammayyuu pireezidantiin anadhaa jedhani. Xiyyaarri isaanii akka inni Bujumburaan seenne dhorkamnaan Ugaandaa qubate. Reeyotars akka jedhetti Bujumburaa keessatti dhukaasni dhaga'amaa oole kaleessaa farda. Aangoorraa fonqolchamuu pireezidantiin kun akkuma dhaga'ameen namoonni isaan mormaa turan gammachuu karaatti bahanii ibsataa turan. Kan Nkurunziizaa deeggaran immoo televezyiiniin biyyattii akka hin qabamneef gadi ba'anii eegaa jiru. Dubbiin kana kaase immoo pireezidantichi yeroo sadaffaadhaaf pireezidantummaaf nan dorgoma jechuu isaaniiti. Dargaggoonni kana mormanii hiriira irratti bahan 18 ajjeefamaniiru kan jedhe BBCdha. Amma oduun kun qophaa'etti biyyittii sana eenyu akka bulchu hin baramne. Dhaggeeffattoota keenya oduun qopheeffanne kanumadha. Money
Tole dhaggeeffattoota keenya amma qophii imalaatu dhiyaata. Qophii imalaa har'aa keessatti keessummaa isinii qabannee jirra. Keessummaan keenya kunis itti gaafatamaa dhimma dantaa alaa dhaaba siyaasa Gimboo 7 Arbanyoochii jedhamuuti. Maqaan isaanii obbo Abbabee Boggaalee jedhama. Har'arraa kaafnee guyyoota 3 dhimmoota adda addaa kaafnee mari'anna. Dhimmoota dhaaba isaanii Impaara Itoophiyaa fi ka Oromoof saboota biraa laallatu irratti. Kanaaf turtii keessan waliin haa ta'u jecha amma itti dabarraa. Tole obbo Abbabaa guddaa galatooma. Mee dhaggeeffattoota keenyaan of barsiisaa. Obbo Abbabaa Boggaalee eenyudha? Eessatti dhalatanii maal baratanii kan kana jedhurraa eegallame? Itti fufaa. Galatoomii ani Wallaggaatti dhaladhe kutaa tokkoffaarraa kaasee amma kutaa 8tti mandiitti baradhe. Isa booddee mandii yommuu sana amma kutaa 8 duwwaadha kan barunni mana barumsaa kan ture. 9-10 Asoosaatti baradhe. Haayiskuulii koo Jimmaatti fixee. Isa booddee kolleejjii seeneen biyya keessatti hojjechaan ture Wahaalumaatii keessa. Achi waggaa 20 fuuldura wayyaaneen hojiirraa nu ariiteennaan biyyaa baanee biyya faranjii kanan jira. Biyya faranjii eeggan dhufee booddee immoo poolitikaal saayinsii fi sooshaal and kaalchiraal antiroopoolojii baradheera. Bakka baay'ee deddeemtani achuma dhiya Oromiyaa irraan mandii Asoosaa achumaan Jimma kana maatiitu deddeema maatuma waliin naannoftani moo Abbabaa kophaadhuma deemu biyya kana? Ani maatii kootu hojjetaa turanii yommuu jijjiiraman jira wajjin deemaa ture. Mandiirraa kan inni Asoosaa deeme yeroo sana jarri keenya achuma mandii turanii garuu mana kireeffanneetu kan Asoosaatti barachaa turre. Haayiskuulii barachuu kan inni dhufe garuu obboleessa koo tokko hangafni koo tokko Jimmaatti hojjeta ture. Isa biratti fudhatee isa biratti barachuudhaaf Jimmaa deeme. Hangafni nama barsiisa dhugaadha faana deemaniiti. Maatiin amma mandiima jiranii? Abbeen koo darbaniiru harmeen koo gara iddooniif jiru. Mee amma gara dhaaba keessanitti deebina. Keessattuu irra jireessa Gimboo 7 irratti xiyyeeffanneetudha kan mari'annu. Maaliif Arbanyoochi faana booda kana kan isin gamtaa dhumtan natti fakkaata. Eebila 23 baatii darbe kana bara 2015 filmaata fakkeessaa mata duree jedhu jalatti mormitoonni Itoophiyaa keessattuu adda bilisummaa Oromoo adda bilisummaa biyyaalessa Ogaadeniyaa fi Gimboo 7tti miseensota caffee Awurooppaa fi UNPO waliin mariin tokko gaggeeffameera Biruuselsitti waa'ee filannoo Itoophiyaa ilaalchisee. Achirratti Gimboo 7tiin yookaan immoo Gimboo 7tti Arbanyoochiin maal dhiyeesse maalirraa buufate walgahii sanarraa? Akeekni walgahii sanaa dhaabbannoonni biyya keessatti jijjiira fiduudhaaf qabsoo godhan hundumtuu olii galanii tokko ta'anii akka jarri jijjiira biyya sana keessatti fidanii gochuudhaaf erkanii walgahiin suni waamame akka olii galteen uumamuudhaaf erkana waamame. Plus filannoon dhufu kuni maaliyyuu fiduu akka hin dandeenye jijjiirama biyya kana keessatti barbaachisu fiduu akka hin fedhe gatii baranii fi isarratti marii godhatanii isa booddee akkamittiin gara fuulduraatti maal yoo godhane wayya kan jedhudha akeekni isaa kan ture. Isarratti gara dhaabbanni keenya kan inni dhiyeessine eegga wayyaaneen mootummaarraa dhufee kaasee biyya sana keessatti sirna dimokiraasii uumuudhaa fi rakkina irra ga'e hundumaa ilaalcha dhaabbata keenyaatti akkamittiin akka inni dogongoree fi saboota biyya keenyaa akka inni hin fayyadne biyyi sunis immoo rakkina guddaa keessa akka seentee jirtu yoo gabaabaa keessatti sirreessuu yoo dandeenye malee rakkina cimaa keessa biyyi sun akka galuu dandeessu hubannoo karaa keenyaa jirudha kan nuyi dhiyeessine. Dhaabbanni walii biraas taanaan walii galteeruma wanta irratti argame natti fakkaata hundumtuu inni nuuni baay'isee nu yaachisu jaras yaachisaa biyyi sun rakkina guddaa keessadha kan seenaa jirtu. Wayyaaneen sabootaaf biyya sana keessa jiru hundumaa amantiidhaan aadaadhaan afaaniin adda adda qooddee bituudhaaf jettee rakkina cimaa biyya sana keessatti uumaa akka isheen jirtu wanta walii galteen jiru natti fakkaata. Isarra kan nuyi dhiyeessine. Baay'een isaanii hooggantoonni Gimboo 7tti qindoomina yookaan qinijjitii keessa warra turanidha. Qinijjitiin immoo filannoo 2005 keessatti kan hirmaateerudha. Filannoo amma Itoophiyaa keessatti deemaa jiru kanarraa Gimboo 7tiin qooda fudhachuu dhiisuu isaatti gaabbeera barana? Akkuma jette filannoo isaa bara 2005tti godhame sanarratti abdii warra kutatanidha kan dhaabbata kana dhaabee Gimboo 7tti kana biyya sana keessatti
mootummaarra jiru karaa filannootiin mootummaa jijjiiruun akka hin dandeenye waliigalteen eega uumame booda dhaabbanni kun dhaabbate. Kanaaf biyya sana keessatti wayyaaneen yoo giddisiisamee humna isaa ol ta'ee karaa nagaatti deebi'uu danda'e malee kan filannoon kun kan godhamuu danda'u wayyaaneen kophaa instituushinii biyya sana keessa jiru hundumaa kontiroolii gochaa filannoonni godhu filannoo sirna biyya sana keessatti jijjiiraa fiduu hin danda'a kan jennu amantii hin qabnu. Kanaaf wanta gaabbine hin qabnu. Ammallee tuttuquu yaaltaniittu itti bahinsi filannoo sanaa jijjiirama fida jedhamee eegama yookaan mormitoonni teessuma guddaa argatu yookaan mootummaan akkuma amma waltajjii banee sabaa himaalee irratti mormitoota wal falmisiisaa jiru kana ofiisaas irratti hirmaatee jiru kana filannoo dhufus haqaaf bilisa taasisa mormitoonnis waltajjii argatu paarlaamaa caffee keessatti jedhamee eegama laata itti bahinsichi maal ta'a jettu isin? Filannoo sabara 97 godhame sana keessatti abdii cimaatu jira ture. Jijjiira akkanaan fidama jedhamee wayyaaneen akkamittiin akka inni isa sana hambise hin beekama. Kanaaf egaa filannoon 97 kun godhamee as immoo wayyaaneen humna isaa iddoo hundumaatiin ga'ee hundumaa instituushinii jiru hundumaa kontiroolii godhaa karaa siyaasa adda addaa keessatti warri galmaanii biyya sana keessatti karaa nagaaraan jijjiirama fiduu danda'an hundumtuu hacuucaa cimaatu irra ga'aa jira. Filannoon godhamuudhaan biyya sana keessatti tokkoffaa duraan dursee warra akka mircaa boordii kuni warra akka pireesii indipendentii ta'anii socho'utu jira. Wanta akkanaan jiru biyya sana keessatti. Iddee miidiyaan hin jirretti, iddee independent election boordiin iddee jirretti wanta akkanaa wanta godhamuu danda'u miti jenneetu kan amannu karaa keenya. Dhaggeeffattoota keenya akka caqasaa jirtan qophii imalaa irratti itti gaafatamaa dantaa alaa dhaaba siyaasaa Gimboot 7 Arbanyoochi jedhamu obbo Abbabaa Boggaalee wajjin gaaffiif deebii godhamaa jirudha. Tole obbo Abbabaa dhiyeenya kana ittaantuu ministirii dantaa alaa ka Ameerikaa ministeera dantaa alaa Itoophiyaa faana sabaa himaa irratti dubbatteetti. Innis dhaabbileen mormitoota Itoophiyaa Gimboot 7tiif warri kaan kan mootummaan goolessituudha ittiin jedhu. Mootummaa Itoophiyaa kan amma misooma fidaa jiruu fi karaa dimokiraasii qabatee jiru seeraan ala fonqolchuu waan barbaaduuf isaaniin ni morminaa akka jedhu tokko dubbatteetti. Gimboot 7tiin kun isa yaaddesseera Ameerikaan akkas jechuun ishee maalirraa maddamma Ameerikaan maaliif akkas jetta ammaa kanatti? Ameerikaaniin yeroo baay'ee mootummaa deeggaranii mootummaa dimokiraatii ta'anii value based miti karaa dimokiraasiidhaati kan geggeessitu mirga ilma namaa hin eegdaa. Biyya kee gaariidhaan bulchita jedhanii kan jirsi gargaaranii intarastii maalii qabna maaliin mootummaan sun kan hojjechaa jiru kan jiru jedhi baay'isanii kan ilaalanii kanarraa kan ka'e wayyaanees immoo akka ergamtuutti kan jirri lakkaanii wayyaaneen mootummaarra yookaatee mootummaan bira biyya sana keessatti dhaabbatee akka wayyaanee nuun ergamu jedhanii wanta ilaalan nutti fakkaata. Kanaaf jennaan amma mootummaan biraa yookaan jijjiirri biraa akka biyya sana keessa dhufu Ameerikaaniin wanta barbaadu nutti hin fakkaatu. Yeroo baay'ee haasofsiisuu mokorreerraa garuu kan jiranii maa'inni filannoodhaan kan jijjiiramni dhufu siin jiru. Filannoon biyya sana keessa immoo rakkina irra ga'ee hin beeku. Amma naannoo Afrikaa sana yoo ilaalte rakkina guddaadha kan nurra jiraniiru kan jira ilaalanii religious extremism naannoo sana siin jiru. Al-Qaedaan naannoo sana keessa socho'ii godha siin jiru. Amma immoo warri ISIS jedhaman kun immoo ka'aniiru. Yemen keessatti immoo rakkinni ga'ee jira. Kun hundumtuu Ameerikaanii baay'iseera kan yaaddeessisu. Kanaaf Ameerikaaniin bu'aa ishee kan ilaaltu malee eenyu biyya sana keessatti kan bulchuu mootummaa biyya sanaa sabni sun hin jaallatamoo hin jaallatu sabni sun wanta deeggaru moo hin deeggaru fudhatamaa qaba moo hin qabu kan jedhu miti kan Ameerikaaniin ilaaltu. Kanaaf wayyaaneen amma dadhabbii isheen irra jiru hin beeku. Wayyaaneen amma yeroo gabaabaa keessatti yoo kufte biyyi sun immoo kiraayisii cimaa keessatti seenaa kan jirudha jarri kan sodaa qabanii. Jara duwwaa miti Awuroopaanonni mataan isaanii sodaa kana akka qaban nutti himu. Kanaaf wayyaaneenis immoo kan jiranii yoo nuyi hin jiraanne taane biyyi suni rakkina cimaa keessatti seenaa akka Sumaalee taati, akka Yemanii taati, akka Siiriyaa taati. Kanaaf biyya sana keessatti nagaa biyya sanaa kan eegsisuu danda'u nu duwwaadha. Yoo nu deeggartan malee nu deeggartan taanaan rakkina cimaa biyya sana keessatti kan seenu jedhanii gatii doorsisanii fi isa sarvisii sana kan dubartiin kan barbaadde. Amma isin yaaddeesseeraadha wanti kun tarii akkuma amma deeman kanatti mana marii Ameerikaatti dhiyeessanii Gimboot 7tti goolessituudha jedhanii isin farraju. Isinoo kana fuuldura dhaabbachuudhaaf maal gochaa jirtu?
Nutti hin fakkaatu kan inni hojjetu inni hin fakkaannu garuu yoo akka sana godhanis immoo wanta nu sodaachisu hin qabu. Tokkoffaa jijjiiramnaan kan dhufuu danda'u biyya sana keessatti qabsoo godhamuudha kan jenneetu kan amannu. Namoonni nuyi bakkeedha socho'ee goonu namoota muraasadha. Dhiibbaan cimaan yoo dhufe nuudha akka nuyi hin hojjenne gochuu nu danda'u malee jijjiirri biyya sana keessatti kan fiduu danda'u sabara kan biyya sana keessatti jijjiirama fiduu danda'u qabsoon kan godhamaa jiru biyya sana keessattidha. Qabsoo biyya sana keessatti godhamu wanta dhaabsisan danda'an nutti hin fakkaatu. Kanaaf wanta baay'ee nu sodaachisu hin qabu. Gimboo sabaattiin dhalachuunsaa bu'aa maal buuseera? Bu'aan inni buuse guddaan jira jedhee kan inni ilaalu rakkina siyaasa biyya sanaa karaa nagaadhaan akka inni xumuru gochuudhaa fi dhaabbota adda addaa walitti fiduudhaan roolii guddaa taphanneera jennee yaalla. Tokkichummaan biyya sanaa maalirraan akka inni hundaa'uu danda'u hubannoo nuyi qabnuuni siyaasi adda addaatiin ilaalcha adda addaa warri qaban hundumtuu gara tokkotti dhufanii yoo hojiin hojjetanii jijjiira tokko fidanii biyya sana rakkina isheen keessa jirtu keessaa baasuudhaaf akka danda'amu amansiisuudhaa fi waggaa 7 guutuu dhamaa jirra. Egaa ammaaf bu'aa akkanaa fideera jedhee sitti himuu hin danda'u garuu dhaabbata adda addaa walitti fiduudhaaf garuu hojii baay'ee hojjenneerra jedhee yaada. Mee kanatti booda deebina isa yaalle jettan kanatti gara boodaatti sin deebisa. Obbo Abbabaan biyya keessa dalagaa turtanidha. Dhaabbata bishaanii dhangala'aa keessa. Bara dargii siyaasa keessa turtan immoo maaliif waggaa 20 dura mootummaan isin ari'e? Maaltu dhalte yeroo sana egaa hin beekta wayyaaneen akka dhufteeni namoota siyaasa isaanii hin deeggarre ija gaariidhaan miti kan jiru ilaalanii rakkina tokko tokkotu ture. Ani jiran deeggaruun ture. Gatiin jiran deeggarree fi dhiibbaa nutti godhanii hojiirra nu ari'an. Namoota baay'eedha kan heeratame. Kanarraan kan ka'edha. Yeroo sana namoonni hedduun garuma gara dhaabbolee adda addaatti galu ture. Amma warri Oromoo ta'an gara adda bilisummaa Oromootti yookaan OPDOtti galu yookaan mormituu biraatti warri dhaabaa gara Amaaraa goran immoo gara dhaaba Amaaraa fi Itoophiyaa ilaallatutti goggoru. Obbo Abbabaan ammas kan jirtan mooraa Oromootiin ala isiniin jedhu. Obbo Abbabaan dhiigaan maalidha? Ani Oromoodha. Abbaan isaatiinis? Abbaan koos karaa abbaati kan wanti kun dhufe Oromoodha hojii ofiin jenna. Abbaan koos akaakayyuun koos nama biyya sanaati. Oromoodha manchoo? Oromoo. Karaa haadhaas abbaas? Makaa qabaa. Karaa haadha keessani? Garuu makaa qaban iyyuu yaa'u jarris achuma nama biyya sana keessa dhalatan Oromoof Sidaamarraa warra. Abbaan keessan garuu Oromoodhuma? Akaakayyuu abbaa kooti Sidaamni. Harmeen isaanii Oromoodha. Haati keessan immoo Oromoodha. Tole. Mee amma gaa'isa Gimboo sabaattiin kan inni buusetti deebina. Amma dhaabota adda addaa walitti fiduuf yaalleera jettaniitu. Dhuguma yaalameera. Jalqabamee Alijee irraa haa kaanu. Akkamii eessa ga'e Alijeen suni? Alijeen maa inni beektaa? Rakkinni Alijee tokkoffaa wanta baay'eetti yaadame miti yeroo sana. Dhiibbaa siyaasaa adda addaatu biyya keessa jiru sanatu iyyuu humee isa booddee warri qinijjitii yommuu hidhaadhaa ba'anii adda addaan maqanii akkuma beektu hin fottokanii walirraa jedhanii ol duukaa hojjechuu dadhabanii jedhu ol duukaa hojjechuu dadhabanii kutaanii dhaabachuu danda'u dhiisuu isaaniitu kan Alijee dadhabsiisan natti fakkaata. Amma hin jiru jechuudha lafarra. Hin jiru bittinnaan egaa tokkoffaa paartinariin cimaan kan ture tokko qinijjitiidha akka beektu kan biraa abaawoodha. Alijeen qinijjitiin hin turre Alijeen Gimboo sabaat kan warra Affaar kana. Sorry waa'ee Allaansi natti miti Alijeedhaan sanan jedhe malee waa'ee sanaa miti. Okay, I'm so sorry. Inni hojiirra jira. Sabni Affaar saboota guddaa miti. Population isaanii dhaabbanni isaanii naannoo Affaar duwwaattidha kan inni socho'u. Ammayyuu nu wajjin hojjechaa jiru. Garuu ittiin jalqabuudhaaf malee Alijee duwwaa irratti dhaabbachuu hin turre. Maqaan isaanii yeroo amma ergasii Gimboo sabaattiin maqaa isaanii qabatee gadi ba'an jiru. Isaaniin immoo takka dhiisee immoo Birgaadeer Jeneraal Kamaal tuuta isa faana jirus qabatee walii gad deemaa ture. Maaliif tokko dhiiftanii tokko faana maaliif deemtu? Maaliif walitti hin makanne kanaachi? Booda kana arbeenyochi faana jira gabaan. Warri sun lamaan isaanii maqaan isaanii hin ka'u. Akkami waansa? Maanni beektaa obbo Kamaal wajjin dhaabbata obbo Kamaal wajjin wanti uumame hin turre.
naannoo magaala guddaa tokko irratti ol duukaa walgahii uumnee saboota biyya alaa jiran kana mobilaayizii gochuudhaaf yaalle malee fireemworkii wanta qabuun wajjin hojjechuuf waliigaltee hin uumne jara wajjin. Haalli jara wajjin garuu kan uumne allaansiidha kan uumne. Allaansiin sun ammayyuu jira yommuu asii warra arbanyootiitti wajjin yommuu hojjennus ammayyuu haalli jennu wajjin jiru. Amma naannoo Eertiraa keessatti rafoorsiin isaanii kan jiru ammayyuu taanaan jara wajjin ol duukaa hojjechaa kan jirru. Tiniinsa paabilisiitii irratti baay'ee dhaga'amu adhiisu malee hojii irratti garuu ol duukaa hojjechaa jirra. Akka beektu chairmaan isaanii yeroo dhiyeenya kana jarris jiraniiru ari'ataniiru natti fakkaata akka sooshaal miidiyaa irratti akka agarte. Kun si'a tokko dhaabbata tokko hin dadhabsiisa. Abaa'oo karaa jeneraal Kamaaliin kan geggeessamu immoo jarris taanaan yeroo sana walgahii tokko biyya adda addaatti goonee turre ol duukaa kan kanarraa hafee amma jarri naannoo Eertiraa keessatti kan jarri jiranii ammayyuu taanaan olii galtee fi quunnamtii tokko qabna jira wajjinis taanaan. Akka dhaabaatti waliigaltee gochuudhaaf hin yaalle gamtaa dhuunfachuuf. Maayinni allaansii guddaa uumuu irratti ammas akka antini tokkotti jara waamaa jira. Maayinni kan karaa birgaadii jeneraal Kamaal galchuu kana jiru kana kan rakkisaa uume abaa'oon egaa lamatti qoodame booddee lamaan isaanii ol duukaa walitti fiduudhaaf baay'ee hojii cimaa hojjenneerra. Olii galtee jara gidduutti fiduu mokkorre gatii nuun fiixaan hin baanee fi xinnoo ishee dadhabbiina cimaa uumeera qabsoo karaa Oromoo geggeessamu tokkotu ta'aniidha kan walitti finnee ol duukaa otoo hojjennee bu'aa finna jennee kan yaadaa turre. Garuu lamaan isaanii walitti fiduun baay'isee rakkisaa nutti ta'ee isa dhaqanii nu dadhabsiisee kan hin yaadu karaa koo. Dhaggeeffattoota keenya akka caqasaa jirtan qophii imalaa irratti itti gaafatamaa dantaa alaa dhaaba siyaasaa Gimboo 7 Arbanyoochi jedhamu obbo Abbabaa Boggaalee wajjin gaaffiif deebii godhamaa jirudha. Gartuu Birgaadir Jeneraal Kamaal galchuu faana wanta olii gadi walgahii irratti wal qabatanii deemaa turtaniif isaan faana akka dhaabaatti gamtaa dhuummachuu yookaan immoo agoobara tokko dhuummachuu fi gaafattaniittu yoo gaafattan deebiin isaanii maal ture? Maaliif isinii milkoofne jechuufi? Maayinni keenya ilaalchi keenya maal ture beektaa? Abaa'oon utuu bakka lamatti hin qoodamine kan abaa'oon wajjin hojjechuu jalqabne kan ol duukaa haasa'uu jalqabne. Duraan dursee kan ol duukaa hojjechaa ture obbo Daawud Fayyoo wajjinidha. Geggeessaa dhaabbata sanaatti wajjin dhaqanii olii galtee kan hojjechaa turre utuu ol duukaa hojjechaa jirru utuu allaayansii tokko humnachuu jennee ol duukaa deemaaftuu jirruuti jarri iddoo lamatti qoodaman. Iddoo lamatti gidee qoodamanii nuuf rakkina cimaa keessa nu galche. Maayinni rakkina cimaa keessa kan nu fide jeneraal Kamaal galchuudhaan ijoollee tokko ta'anii ba'an suni qabsoo biyya sanaa irratti keessumaa immoo tokkichummaa biyya sanaa keessatti sirna dimokiraasii biyya sana keessatti uumamuu jiru sirratti istaandii qabatanii dhufan. Istaandii qabatanii dhufanii gaaffiin Oromoo karaa dimokiraasiitiin deebi'uu danda'a. Dimokiraasii biyya Itoophiyaa keessatti fiduu dandeenyu hundumaa Oromoon qooda qabaachuu irra jira. Oromoon gahee isaa taphachuu irra jira jedhanii jijjiirama of keessatti godhaniitu kan jirri paabilikii ba'an. Amma jijjiirama jarri godhanii paabilikii ba'an kana nuyi andarmaayinii gochuu hin dandeenyu ture. Maaliif konstituensiin keenyas tokkichummaa biyya sanaa warra ilaalan konstituensiin qabu. Kanaaf rakkina biyya sana keessa jiru hin beekna, rakkina Oromoo irra jiru hin beekna, saba adda addaa irra jiru hin beekna, rakkina biyya sana keessa ture hin beekna, nuu gala. Rakkinni biyya sanaa immoo kan adreesii ta'uu danda'ama kan jennee itti amannu karaa dimokiraasii duwwaadha. Kanaaf qabsoo dimokiraasii Itoophiyaa keessa jiru inda'uun kan gaggeessuun irra ture Oromoodha jennee. Kanaaf kan Birgaadir Kamaal galchuu baafate sun isinii ta'a ture jechuudha. No, abbaan jedhi qabatanii addaan ba'a jijjiirama jira kee of keessatti uumanii ba'an suni nu biratti wanta fudhatamaa wanta qabudha. Haa ta'u malee maalirra kan tamanne yoo isa sana qabate obbo Daawud Faas immoo jijjiirama akka sanatti aqwaamiin isaan qaban yookaan immoo olii galtee jara gidduutti dhibe sana olii galtee uumanii tokkichummaadhaan yoo dhufan malee qabsoon biyya sana keessatti dimokiraasiidhaaf godhamu akka inni fiixaan hin baasne hubannoo qabna ture. Jaratti himaa ture jara lamaattuu himaa rakan ture. Ol duukaa isaa rakan ture. Akka jarri haraaramaniif iyyuu karaa lamaaniin iyyuu roolii cimaa taphachaa ture. Kana karaa obbo Daawud Faas hin beeku, obbo Kamaal Faas hin beeku. Gaaffiin koo isaa faana maaliif waliin galleedha? Magaa erga isaan sagantaa siyaasaa isaan jijjiiratan sun erga Gimboo 7tiif ta'e kan obbo Daawudiin hoogganamu immoo erga isin didanii
warra isin fakkaatu faana maaliif agoobara tokko yookaan gamtaa tokko yookaan jaarmiyaa tokko hin uummanne re? Indinne laatu didani turuu ture. Indinne obbo Daawud Faan didani miti. Indinne jedhis. Obbo Daawud Faansi maal jedhan? Akkaataa biyya sana keessa rakkina biyya sana keessatti ilaalcha jedhu qabanii ilaalcha obbo Kamaal fa'aa qabanii wajjin tokkodha. Maayinni jijjiiramni jiru ture maayinni rakkinni ture jarri lamaan isaanii ol duukaa ta'anii paabliikii godhanii tokko ta'anii dhufuu dadhaban. Mee gaaffii lamadha. Isa boodaa kana boodattan deebi'a. Isa kan Kamaal faana maaliif waliin galle Gimboo Sabaatti? Erga garee sana faana isin hin taane garee Kamaal faana maaf waliin galle? Maaliif tokkoon kan tokkoffaa yoo jara wajjin ni goone karaa obbo Daawud fa'aa kan jiru kan ammoo fageessuu dhufa. Immoo fageessuun barbaanne karaa obbo Daawud fa'aa wal dhufu. Jara lamaan isaanii isinumatu dhiise malee isaan karaa isaanii rakkinni hin turre jechuudha. Rakkinni hin turre. Ayyee isa amma obbo gareen obbo Daawud Adda Bilisummaa Oromoo Birgaadeer Kamaal Galchuurraa adda miti ka jedhu tokko kaaftanii jirtani. Adda Bilisummaa Oromoo immoo ka jedhu gaaffii Oromoon Itoophiyaatti qabu gaaffii abbaa biyyummaati. Itoophiyaan impaayeradha jedha. Adda addummaan qabanii maaliif kan Birgaadeer Kamaal Galchuu sagantaa siyaasaa ABO jijjiireera. Akka isin jettanitti sagantaa siyaasaa ABO inni Kamaal jijjiiree fi inni amma jirullee tokkummaa kan jettan fakkaata. Adda addummaan qabanii jarri lamaan? Nu gisee ol duukaa soofnu jijjiirama isaan agarre. Maaliif nu wajjin utuu Kamaal fa'aa addaan hin bahinedha kan jara wajjin haasa'uu jalqabnee kan wajjin hojjechuu jalqabnee isa fuulduradha. Kanaaf karaa obbo Daawud Faas kan jiru isa dokumentii isaarratti jiru miti kan inni jiru. Akka inni san taane immoo AFD irratti hubachuu dandeessa. AFD'n gisee uumamus wanta akka sanaa hin turre. Jijjiiramni akka barbaachisu ABO keessatti amanamaa ture. Leencoo Lataa fa'aa gisee turanii Hasan fa'aa Leencoo Baatii fa'aa. Namoonni qabaachuu ni malu ka jedhu wanni hin jira. Namoonni qabaatan kanatu amma qulqullaa'eera jedhama. Namoonni akkuma isin jettan warri qabaatan jiraachuu ni malu. Akka jaarmiyaatti garuu sagantaan siyaasaa isaa isuma jirudha. Hanga ifaan ifatti jijjiiramnetti ABO'n sagantaa siyaasaa isaa kan waraqaarra jiruu fi kan lafarratti godhu adda addadha jechuun danda'ama. Amman beekutti akka sanatti fakkaata. Maaliif gisee wajjin hojjechaa turre jijjiirama sana gochuudhaaf ABO'n akka dhaabbataatti olii galtee akka inni qabuudhaan ani hubannoo qabu. Tole. Olii galtee qabu sanarratti akkaataa itti deemaniin irratti kana jirra addaan ba'anii iddoo lamatti kan qodaman jedhee namana. Odeeffannoon tokko immoo Gimboo Sabaattiin Adda Bilisummaa Oromoo sagantaa siyaasaa keessan kana jijjiiraatii Itoophiyummaa yoo fudhattan malee unufaana gamtaa dhuumachuu hin dandeessanii. Yoo kana ta'uu baate Birgaadeer Kamaal Galchuu faana walii galla jedhameetu kana yaaleetu bahee Gimboo Sabaatti dura taa'ansaa Dr. Biraanuu Naggaan kan jedhu odeeffannoon bal'inaan dubbatama. Gimboo Sabaattiin jedheera ogummaa akka sagantaa keessan jijjiiraatii Itoophiyummaa fudhadhaa kan jedhu tokko kaastanii akka dhaabatti qabdu hojjennoo akkasii. Tokkoffaa ilaali nuyi Itoophiyummaa namaaf kan kenninu nuyidha jennee namaaf kennuus hin dandeenyu namarraa fudhachuus hin dandeenyu. Kanaaf kan nuyi jechaa jirru maa'inni Itoophiyaan sirna isheen keessa dabarte hundumtuu saboota biyya sana keessatti jiruu fi hacuucaa cimaa keessa gatiin dabarsii fi mirgi sabaa baay'ee gatii miidhamee fi gatii tuqamee fi rakkina amma keessa jiru keessa kan nu galche mootummaan duraan dursanii turan wanta jedhu uumaan gatii ta'ee fi jijjiiraman barbaachisa kan jennee amanurra. Kanarraa kan ka'e sabni biyya sana keessa jiru hundumtuu isa darbe dhiisee gara fuuldura akkamittiin tokko ta'ee akka jiraachuu danda'u olii galtee uume biyya sana keessatti jijjiirama dimokiraasii fidee mootummaan biyya sanaa ammaa kaasee mootummaa sabni filatu ta'utu irra jira. Mootummaa sabni naa bita naa bulchu jedhee kan filannoo kenneef kan eeyyama kenneef ta'utu irra jira. Kan ammoo fiduu kan dandeenyu namoonni biyya sana keessa jiru hundumtuu tokko taanee yoo ol jennedha kan fiduu dandeenyu jenneetu kan amannu. Malee sagantaa keessan jijjiiraan jenne jechuudha sin Adda Bilisummaa Oromootiin. Hin gaafannu takka waan takka ofii keenya sagantaan qabnu. Walii galtee gamtaa dhuunfachuu maaltu sin orkere immoo isaan gidduutti araarri waantu bu'uu diddeef isinumatu dhiisa jechuudha walakkaatti. Tokko ta'uu isaaniitti amananu. Inni naa galeera. Garuu amma isin kan dhiiftani isaan lamaan walii galuu dinnaan qofa dhiiftan malee silaa sagantaa siyaasaa keessan jijjiiraa jettanii hin gaafanne ture jechuudha.
keessatti waan jedhamne jijjiirama I think kana koo jara gaafachuu hin dandeessan itti fakkaatan nuyi jijjiirama maayinni kan nuyi qabne condition kan nuyi qabnu wanta lamarratti olii galuu qabna jenne nuyi maalin biyya sana keessatti dhaabbannoonni jiran hundumtuu sirna dimokiraasii fiduudhaaf qabsoo kan godhan hundumtuu siyaasa isaanii adda addaa sagantaa adda addaa kan qabanii fi yoo olii galtee kan uumannu minimum requirement minimum programmii qabaachuun dura jira kun immoo lama ta'uu dura jira inni tomanne wanta lama kan dhiyeessan eenyuma wajjin kan dhiyeessaa jiru lamaan kun maayini tokkoffaan biyya sana keessatti ammaa kaasee gara fuulduraatti mootummaa kan dhufu irra jiraatu sabarratti dhiyaatee filamuu kan danda'u iyyama sabaa kan argachuu danda'u ta'uu olii galuun dura jira jenne murtee uummataa tokko murtee uummataa fudhachuun dura jira lammaffaa murtee jechuun murtee filannootiin godhamu fudhachuu tokkodha kanadha lammata immoo maayinni sabni sablooliin biyya sana keessa jiran hundumtuu political community tokko keessa jiraachuusaa fudhachuun dura jira. Maa jechuudha? Political community tokko political community jechuun mootummaa tokko keessa jiraachuu keenya. Kuni akka biraatiin immoo Itoophiyaa kan jedhu sana fudhadhaa jechuudha miti fakkaatu? Itoophiyaa koo fudhadhaa hundumtuu koo Itoophiyaa keessa jiraamnu koo hundi keenya Itoophiyaa keessa jiraate Itoophiyaan faayidara jedhii ta'anii biyya Itoophiyaa ta'e jiru malee hundumti keenya iddoo tokko keessa jira biyya tokko political. Akkas taanaan amma sagalee uummataatti amana taanaan Gimboo Sabaattiin maaliif Itoophiyaa fudhaa namaan jedhame uummanni iyyuu erga Itoophiyaa jedhee fudhatee jiraate duraan iyyuu yookaan immoo boru kan murtee uummataa Gimboo Sabaattiin fudhachuuf yoo qophii ta'e har'uma maaliif dursee fudhadhaa jedhame? Fudhadhaa miti kokkumaa inni beektaa olii galtee hawuman wanta lamarratti jira olii galtee ol duukaa hojjechuudhaafi. Haal dureedha jennaan hin jedha haal dureedha taanaan murtaa'eera jechuudha. Murtaa'uu miti haal durummaan samaa inni beektaa amma sagantaa siyaasa adda addaa yoo ilaalte wanta adda addaati kan jalqaban. Karaa dinagdee karaa foreign policy karaa akkaamittiin biyya keessatti bulchanii hundumaa adda addaati kan qaban karaa sana walitti fiduu hin dandeessu tokko immoo biyya sanarraa kan cituu barbaadu hin jira akka beektu tokko immoo tokkochumaa biyya sanaa malee jedhee kana jira dhaabatee jira kan hundumaa walitti fiduu fuulduramaa inni kan hin tamannu mee duraan dursinee amma rakkini jiru siistemii jiru jijjiiruudha. Siistemii kana jiru kana immoo jijjiiranii gara dimokiraasiitti dhufuudhaaf immoo minimum wanta olii galuu irratti uumamu jira. Isa booddee tokko taanee ol duukaa hojjechuu jalqabne isa booddee sirna dimokiraasii jechuun instituushinii biildii gochuu jechuudha. Instituushinii independent instituushinii eega dhaabbanne booddee sabni maal akka barbaadu murtiin ni kennu murtii sabni kennu hundumtuu amanamaa ta'uu danda'u akka danda'u gochuu hin dandeessa. Isa booddeedha. Isuma naagala amma gaafii maxxanutti dhufaa jira qaatuma keessa galle kaayyoo isaa ka jedhutti kaayyoo Gimboo Sabaatti amma haal duree isin keessanii ammas irra deebi'een isa kaasuu barbaada. Mootummaa tokko yookaan immoo siyaasa biyyittii tokko keessa akka jiru fudhachuu ka jedhu haal duree dhaaba keessaniiti. Haal dureen kun immoo gaafa biyya galtanillee otoo aangoo qabatanillee dhaabni kun sagalee uummataaf bitamuuf hin deemu jechuudha. Gama tokkoon haal dureen sagalee uummataaf bitamnaadha. Gama tokkoon immoo duraanuu murtaa'ee Itoophiyaa ka jedhamtu sana akka biyya keessan ta'ee fudhachuu qabdu ka jedhu suni dursanii namaa murteessuudha warri isinii jedhantu jiru deddeebisee isinitti kaasa. Haal duree kana Gimboo Sabaattiin dura fudhadhaa jechuun Itoophiyaa umarratti iyyuu sabaaf sablammoonni hunduu gaaffii inni qaban sirrii miti. Itoophiyaan suni hundumaaf iyyuu taateetti ka jedhu sana nutti fe'ameera ka jedhu gaaffiin waan jiruuf. Mee kaayyoon dhaaba keessanii maaliin? Gimboo Sabaattiin maaliin kaayyoon isaa? Maal gochuu barbaada Itoophiyaa? Kaayyoon qabdu kana namni koona sitti maalu. Kaayyoon qabdu. Kaayyoon qabdan taanaan maaliif qabsoof ture? Mootummaa hundeessuun iyyuu kaayyoo miti maal? No mootummaa maayinni dhaggeeffattoota keenyaa mariin keenya hin xumuramne bakka madhabbanirra torbeetti fufna. Amma sirba kana seen affeereen jira. Oromia
Sagantaa keenya irraa kanaan xumureerra waan nu caqasaa turtaniif galanni keessan guddaadha jenna. Yaada keessan akkuma kanaan duraa yoo nuu qooduu feetan karaa marsariitii simbirtuu www.simbirtuu.com'dhaan iimeeliin simbirtuus jira radio@simbirtuu.com'dhaan simbirtuun feesbuuk irrattis ni argamti. Simbirtuu raadiyoo ka jedhuutiinis argachuu dandeessan. Bilbillis jira nu barbaada. YouTube irrattis ni argattu. Torbee dhimmoota biraa qabannee deebinaa. Hagasittuu haalaaf bakka gaarii keessa akka nuu turtan yeroo hundumaa hawwii keenyadha. Sirba kanaan nagaatti jedheera. An Dasudulaat. Show
Imagine